Dhugaa jaalalaa qabameen hin beeka. Sigalee maaliif ilma namaati namni nama hin jaalannee fi namni hin jaalatamne namaa miti jettee. Gama namaa dhiisii beeyladaan ni jaalatamti. Yeroo duraatti sanii eenyatti kanneen jaalalaanis qabamuu danda'ee jaalalaan illee irraana qabanetti. Tole jaalala san keessatti jalqaba gaafa qabamtu sanii madaan onneen cabxeetii nama san addaan baate moo gaafiileen itti aantu wal duraa duuban zakkiin ammaan tanoo haadha manaa fuudhee jira yoo fuudhee tanuma jalqaba jaalalaan walirraa qabaman san fuudhe moo biraa fuudhee jettii akkamitti deebistu deebisaa kana? Amma fani nama maatii jaartii gaarii qaalii akkaan jaaladhu ilmaan sadii kanneen irraa horee qaba. Garuu kun akka gaafii keessa dubarratti wal qabsiisee guun deebisaa sansii deebisu osoo isii wajjin wal hin jaalatin jaalala waliin turtii fi jaalala keessa waliin galiin dura nama siin jee kanaa wajjin jaalala wajjin isii duratti dabarsaa ture jechuudha. Namni sanilleen nama Keeniyaa wajji turree. By the way, isii ammas laa jaaladhe kana durallee haadha manaatii yaa wajjin xiqqoorraa xiqqeenyarraa wajji guddannee wal beeynaa jechuu gabaabatti. Yeroo sanitti namoo isiinis heerumtee jirtii turte. Midhaanii fi bishaan namaa kanas bikkatti rabbii walitti fiduu fi yoo hanga manga wajji jiraatanis rabbumaa beekaa gatte. Waan yeroo sanitti jaalalleen qabaachuu ture isiin sanillee nama as dhuftee asitti maatii ijaartee jirti. Immoo yoo waan kana diteelii keessa akkasitti ibsee hagarii jaalalarraa waan hofaltanii hagariitis waan isin maraasisu hagariitis waan hedduu as keessatti namni gartee irraa hubachuu danda'a jeetii yaada. Immoo kanaaf amma yoo isin dubbadha kanaan jette yoo taate malee anamma as keessatti kana baaba kanaas dubbachuullee hin barbaadu gaafiidha. Gaafii kana ni deebistaa yoo feetes hin deebistu. Kana fakkaata abdii. Galatoom jalqaba irratti haadha manaatiin qaba jettee jirta ijoollee irraa qabda maashaallah. Jalqaba irratti mee haadha manaatii wajjin akkamitti walitti dhufuu dandeessi? Siitu gaafii jaalalaa dhiyeesseef moo ishiitu siif dhiyeesse? Dhugaa dubbachuuf dhalaan beekni hagam feete yoo si jaalatteewu isiin baafattee hin dubbattu dhiirumaa gaafataani. Dhiirumaatu ammas yoo isiilleen wal qalbistan bakka jarjaree deemee dubbisuu dhiiraa jechuudha. Anumaatitu isii wal baruu fi maaliif duraanis waan already wal beeynuuf akka carraa ta'ee ani hojiidhaaf isteeta irraan deemaa ture. Ani Daalaasiin jiraachuu ture isiin Atlaantaa ana dura dhuftee jirti. Atlaantaa Joorjiyaa jechuudha. Achittiin arkee yeroo sanitti bas isiinis maatii wajjin hin jirtu nama iddoo kophaati jechuudha. Waan duraanis xiqqeenyarraa wal beeynuuf baatii takka keessatti jaalalatee wal fuunee Daalaas fideeni asitti ilmaa walirraa horree haganaas keenye jechuudha. Maashaallah, maashaallah. Ammallee rabbiin biisinaa dheeressu dhumatti hojii sinaa jiraachisu. Dubartoonni keenya takka gaafii dila keessaanis koomantiinis barreessu jiranii zakkiin jaartii yoo qabaate yoo hin qabaanne hin qabu yoo qabaate immoo lammaffaa taanaa fi sadeessoo taanaa fi afureessollee taanaa fi jechaa jiran. Zakkiin kanarratti akkami dabalataa haadha manarratti barbaaddaa dubartoonni keenya dila tokkootu si hawwachuu jira abdii sirraa qabanii saniifuu maalii deebisaan kan keessatti irratti asumaanuu warroota gaafii na gaafachuu turan kanaaf maal deebistaaf lammeessoo ni qabdaa hawwii. Ani jaartiin tiyya takkuma
ilmi namaatu jaaltuma tokkorra yoo taa'ee asiinillee ibsuu fadhaaf maaliif yoo jettee jaartii eegummeessuunii fi gartee jaartii lamaa sadi fuudhuun yaaduma keetii fi jiruma keetii fi qabeenyuma kee facaaftii gartee. Jaartii xiyyeetaniin amma hojii jiru haadha manaa xiyye qaalii taniin takkaa fi afur isii godhadhu isuma tanaa hin jaayachuu rabbii wajjin inshaallah. Shiishe maashaallah. Assalaamu alaikum dubartoota akkamitti jirtan nagayaami maaliif jirtan isin maal godhu jirtanirra nageenyi rabbi akka isin bira jiraatu abdiin qabaa egaa galatoomaa deebisaan isin deebite anumaa isinii godhuu danda'u dubartii takka takka afuriitiin qabaa jee salaamu alaikum salaamtuma isin jaa okay galatoom namoonni tokko tokko warreen qabeenya qaban irra guddaan isaanii faamilii isaaniitii fi jaartiidhaaf ijoollee yeroo hin kennanii qabeenyaaf biizii ta'an jaan zakkiin kanarratti yoo faamiliif maatiidhaaf yeroo ni qaba yeroon ati biizinasa irratti dalaga irratti dabarsituu fi maatii keetii wajjin dabarsitu wal ciidan jira. Ani dhugaa dubbachuuf nama maatiiti nama akka malee maatii jaalatu nama sa'aan 24 keessaa sa'uma hirriiba rafnu gartee yoo namni guura fuufee namni gartee yeroo san wayii wal arkaa namoonni rafa namoonni akka nama afraati gartee du'ee jira. Sayyeen ta'in sanii achi sa'aa 8 tarafuun achi baafannee alatti sa'aa ta'an hunda maatii wajjin nama jiru nama maatii wajjin jiru bareedduu gartee yeroo hunda tagartee bu'aa bahii hin qabne sa'aa fadhan mana keessa wajji ta'anii sa'aa fadhan rafanii sa'aa fadhan kaanii sa'aa fadhan gabbahanii yeroo gaarii qilleensa wajji fudhatanii dabarsanii isaanii wajjin dabarsa kana dhibbarraa dhibbatti kana duuba hin jiru kana namoonni na beekanilleen warroota biyyaa na jiru sirriitti beekanii jechuu barbaada. No, maashaallah galatoomi zakkiin amala isaatirraa waan isa gammachiisu lama akkasumatti amala keetirraa silaa amala kana rabbiin irraa dhiise jettee hin feene keessaayis lama waan amala keetirraa si tolu lama waan hin feene lama. Amala kiyyarraa immoo amala keetirraa maaltu si tola amala ifumarraa bakka ani nama bakka yeroo hunda masgiida dhaqee salaatee ibaadaa godhee salaata fardii egaan salaatee booda sunnaa salaatee masgiida keessa taa'ee zikrii godhee rabbii kiyyaa wajji haasa'u wanni sanirra na gammachiisaa hin jiru obboleessa kiyya kan dura. Maashaallah maashaallah amala keetirraa silaan amala kanaa qabaachuu baaddeettee wanni qabdoo ni jira. Waniin hin feene jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kijibuu fi basta namaaf quudha dhabuu riiba dhabuu qomatan agartee namni mana daabboo godhee gartee ilma namaatiif gammachuu dhabuu san inumanii sin jaaladhu namni illeen akka akkas ta'ullee hin barbaadu. Maashaallah. Namoota keessaa nama akkamtu si aarsa yeroo gartee nama akkamtu si mufachiisaati. Nama keessaa namni na aarsu nama gartee akkanumatti lafaa ka'ee waan takka osoo hin yaadin waanuma fedhe waanuma bakka hin dubbadha jedhu wanni beeku nama ofaanii baatu kun waan atiif gaarii si fakkaatu nama kaan aarsitu so waan akkanumatti waanuma fedhe namaas arrabsuus taatus namaas qeequus tahuu bakka waan afaaniif illee dubbachuu hin tolle nama dubbatu barbaadu. Thank you. Asumaanuu gaafiin zakkiin deeggaraa Arsenaalii jettee yeroo hedduu maaliyaa Arsenaal sirratti agarra. Arsenaal deeggartaa kilaba kubbaa hambataa kilabnee deeggartan. Akkuma nama dura jetti ani deeggara Arsenaal osoo hin ta'in jeerzii maaliyaa isaaniitiin uffachuu barbaadan. Malee deeggara Arsenaalii miti ani Real Madrid deeggara. Galatoomii ulfaadhu zakkii keenya gaafiileen itti aantu akkana jetti eeyyeen godhe yookiin immoo lakki goonee jettee deebista yoo waan kana gootee jiraatte hin godheetta yoo hin godhin immoo lakki hin goonee jetteeti bira kunnaa jechuudha. Okay, gaafii jalqabaa jireenya kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta.
beektaa? Rakkoodhaaf. Jireenya kee keessatti akkana itti ilaal gaafiin eeyyeen godhe yookiin immoo lakkiin goone qofa jetteeti deebista. Jireenya kan kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta. Yoo beekte een hin beeka yoo hin beekne lakki hin beeku. Rakkadhee hin boonye hin boonyeen dhugaa dubbachuuf yoo immoo jaalalaa fi namni waa sirraa tahee yookaan ilmoon sirraa dhukkubsattee booyuu ni malta. Waan biraatiif rakkoof jee hin booye illee hin booyilleedha. Thank you. Jireenyi sitti hedhaawee maaliifiin jiraadha jettee cinqamtee ni beekta? Lakki. Jaalalaan qabamtee boochee ni beekta? Jaalalaan boochuu akkasitti booyuun hin mala. Nama bochisee fa'aa wajji boo'ee fa'aan hin beeka. Bochistee imimmaan ishii deebi'ee si bochise wajji boo'e. Okay. Maallaqa namaaf ergitee namni san maallaqa bakka hin taanetti baasee osoo erkuu baadheettee sheenooyitee ni beekta. Ngooneesi durmaanuu waan sanaan waan hin erguu bikka naan maltu bikkaan irratti hin baasa jee yookaan rabbiin irraa jaalatu irratti hin baasa yookaan waan inni namni san itti nagaafate sanii ilaalaa jechuun yoo fedhe na duubaa waan fedhe yoo godhe san isaaf rabbi qabdu. Ilaahin Oromoo ta'uu baadheettee sheenooyittee ni beekta. Sheenawullee hin beekuus Oromoo ta'uu kiyyaafillee illee hin gaabbu. Bagaan ilmoo Oromoo ta'ee jee ittiin boonaa ittiin illee hin dhaagadhaa. Namni ati harkaa isaan feene garuu maallaqa si gaafatee kannitee fi ni beekta. Hangan qabu san. Osoo hin fedhin zigaalteetuma namni si gaafatee amma zigaalumaaf osoo hin fedhin kannitee ni beekta. Zigaaleen beeku yoo niin kannuu fedheef dhuma keessaa beekin kannaaf. Firri kee osoo maallaqa si gaafatu fira kee diddee nama biraatiif or nama sin beekneef kannitee ni beekta. Hin beeku. Gaafii jaalalaa nama gaafattee no sirraa hin qeeballu siin jaanii ni beekta. Nama hedduu of course ati sai. Qabaa miti yoo ati sai. No wanni siin jee no ati osoo bultittiin sehin ati gaafii jaalalaa nama gaafattee namni si didee ni beeka. Osoo gaafa dardarummaa keetii. Nan jirne lakkii akkamittuu na didee naatis. Baay'ee. Gaafii jaalalaa si gaafatanii noolatti jaartiin qaba namaan jettee dhalaan jettee ni beektu. Hedduun hangan qabu sanfaan. Okay. Maallaqa gaafa ijoollee faamilii tante jalaa shawwaddee ni beekta. Neeba waan akkasii. Zariirraa hin qabnu waan akkasii. Barsiistuu tanteetirraa jaalaltii si qabdee ni beekti. Neeba. Okay. Jaalallee saahiba keetii jalaa janajjantee ni beekta. Ati mee bikka kanatti qabeenya moo jaalalaatu caala jetteeti amanta? Lamaanuu agartee jirta waan ta'eef. Jaalalaatu caala. Waaw. Qabeenya jaalalaatu caala. Qabeenya irra jaalalaa caala obboleessa kee. Aboo warri qabeenya maallaqa jettan kunoo dhaggeeffadhaa warri lamaanuu harkee kana jaa. Maaliif kana jechuu dandeessime? Maaliif jaalala caalchiste qabeenya jaalala? Maaliif yoo jettee gaafii bareedduudha. Namni qabeenya ilma namaa fida. Digalee. Jaalala yoo qabaatte immoo jaalalaanii gammachuu fi abdii hortee qabeenya sanuu akka harkattutti si deemtaa jechuudha. Kanaaf yoomiyyuu taanaan qabeenya boruu harkattaa boruu dhabdaasi jaalala dhugaadhaa yoo qabaatte immoo jaalalaatu caala waanuma wanni jaalalaan qixxaawu hin jiru. Thank you. Galatoon. Bikka tana yoo dandeessan hawaasni bikka tana akka naa waraabdaniin fada viidiyoo akka hundi keessanuu yoo xiqqaate namni hedduun akka waraabdaniin fada gaafilee nama zakii gaafadhu tana gaafii itti aanu tana. Egaa waan hawaasaaf gumaachite irraa si gaafanne waan kana hundarraa si gaafanne ani
oguun daddaga ijoollee natti himtullee mee gaafuman isaa wal bareen gaafii tana gaggaafadha jeetiin ol sii kaa'ee arra guyyaan dhufee mee uffatootaa fi waan zakkiin uffaturraa gaafii xiqqisoo isa gaafannaa. Zakkiin kopheen isaa firiin afurii walitti daamte biyyatti mana jaartii naan jeesaa inni fiyya tokko mee sangaa nin gaafadhaa jeetiin gaafiilee fiyya keessa gaafiilee naqee mee gaafiilee tana tartiibaaniin si gaafadhaa tartiibumaan naa deebistaa. Zakkii qabattoon danda'e ta'irra qaalii dooraala meeqa ta'irraa gadhaantu dooraala meeqa? Dhugaa dubbachuuf gaafii keessan osoo hin deebisneen duratti ani waan bareedduu uffachuu fi waan qaalii uffachuun ni'imaa rabbii mul'isuu fi gartee mee wanni tunoo kopheen rakishaatii fi qabattoo rakishaa ta'uu dhiiroo mee garaagarummaan isii maalii taqaalii ta'uu akkamii kopheen qaaliin karaa haayiwee bareedaa irratti hin deemtamu akkamis koomfortibiili moo kopheen taanis yoo uffatte akkamii yaada jedhu irratti laaluu fi waan kana bitadhee laaluuf waan jedhe garuu gaafii keessa irratti yoon deebi'e ani nama gartee qabeenyummaa fiyyaa fi as keessatti dhaadachuu taati nama olaantummaa gartee as keessatti barsiisuu fi wanna jiru. No. Tun gaafii teenya tasanii sin laalchisu tasanii tun gaafii teenya nus gaafate nu deebisiidha. Nuufi hawaasaa fi namni hundi baruu feeneeti as bikka sanatti ol fuudhuu fi ol feessuu fi wanni jaamu takka illee hin jiru gaafuma teenya si gaafanne just gaafuma teenya san akka nu deebistu feena. Hawaasnis akka ati nama of ol hin fuunee fi ol hin dhaqqaabbanne akka farratti wanni beekuu qabdan an zakkii yeroo inni gargaarsa kan nu isaa poosti godhu arkeetis hin beeku gaafiin tun silaa gaafii achi gad jirtu kanan gaafadhu ture. Mucaan kun nama waa poost illee godhuu miti akka inni of ol hin fuunee fi of hin dadhaanne namuu hawaasni guutuun si beeka akkasittiin jalaan qabatinii fi just baruma fanumaaf baruu barbaanneeti jalqaba gaafiin jalqabaa qabattuun zakkii irraa gadhaanti rasishaan meeqa qaaliin meeqaa jetti qabattu irraa eegalla waan ta'eef. Dhugaa dubbachuuf itti qaqqabuuf hedduu miira keessaan galee abdii kiyya ani itti dhaaduuf illee osoo hin taane qabattuun dhugaa dubbachuuf irraa gadii jee yooniin sittiinee 750 irraa qaaliin ila haga kumaa fi 100 adeemtu. Kophees yoo as deebinee dubbannee kopheen naan uffadhu amma har'a qaalii yooniin jee ta 650 har'a rakishaa 500 kana immoo kana hunda wa'anii maallaqa baasuu fi yarqee facaasuu fi yookaan ittiin dhaadachuu barbaadee osoo hin ta'in ilma namaati umriin ati keessa jirtus si murteessiti. Waa bareedduu uffattee waan bareedduu boontee waan jechuu barbaadda agartee maaliif ani by the way namni maanuu hogguu waa xiqqoo takka harkatee rabbii waa isa biratti beeku wanni ati irraa hin gammadin wanni siif hin taane abbaa keetiifis hin taatu yoo ati gartee yeroo keessa jirtu kanatti irraa uffattee irraa nyaattee irraa dhiigee waan bareedaadhaan karaa rabbiitti irratti illee hin baasin wanni ati himattuu jiru tanaawu wanni irraa gammachuu jettee siyaachisu hin jiru hin jaa kanumaa wal qabatee ani dhugaa dubbachuuf waan kana ittiillee hin gammaduusi immoo laalumaa fi wanni hunnee waan akkanii akkuma reefu gaafii biyya keessa si deebise si haasanitti kophee bareedduunii fi kopheen gartee tarakishaatis haruma tokko irra deemtaanii sanis lafuma irra deejjettaanii garaagarummaan qabdi. Yoo aayaa walirra qabaachuu fi walirra bareedduu yoo taate malee kanumaa fi kanumaan jaa obboleessaan. Thank you. Galatoomii gaafii tana beekaafiin si gaafachuu fedhee gaafiilee nama hedduuti. Namoonni tokko fanii fi qabeenyallee hin qabne as gubbaa akkana waan akkana qabna jaanii fi yeroo hedduu akkana jaanii namoonni immoo akkana qabeenya qaban addii kana agartan ogguun gaafii tana dhiyeessuuf akka inni itti of dhugsee lubbuun asii galtee so anis beekaafiin gaafii tana gaafadhe galatoomii jennaanii sila namoonni tokko an akkana jeetii dubbataa zakkiin nama akkasillee akkan ta'eenii
agarree jirra. Sanii fi hawaasni illee ammaan tana baranii jiranii. Tole gaafiin itti aantu miidhaan nama qabeenya qaburratti gahu ka garuu nama normaala jiraatuma normaalatti usee jiraatu irratti hin geenye ni jira. Miidhaan garuu nama qabeenya qaburratti miidhaan isarra gahu yoo jiraate ammoo nama qabeenya hin qabne irratti hin geenye miidhaan qobatti nama qabeenya qaburratti gahu amma ni jira fakkeenyaaf qobatti. Miidhaan ati namni qabeenya qabu akka lamatti hiikama gartee miidhamuus ni dandeessa ittiin illee if eeguu ni dandeessa yoo karaa rabbii irratti fi waan toltuudhaan kan dalagu yoo taate. Saniifuu miidhaan qobatti irra ni jira jechuudha. Miidhaan ni jiraati. Miidhaan amma fakkeenyaaf yoo ammaati qabeenya qabaatte yookaan namni siif hin gammadu hattuun ittee raabsi godhu wanna gootii waa hedduu keessa galuu dandeessi. Janamaa keessa butaa afaan namaa seentaa bakka xalaatni fagoo dhiisi keetiyuu siif hin gammadu jechuun gabaabumatti gartee akkuma amma fakkeenya reefu maallaqa reefu asirraa gaafatte tuqeessaniiti. Mallayni xalaata sitti bitu galee. Garuu yoo karaa toltuudhaan irratti baastee waan toltuun dalaydee rabbi illeen si eegaa maleekotan isaati illeen si eegaa isaanii gaditti atilleen ife idaa jechuu maallaquma kanaan. Kanaaf haala dhachuutu deebisaan akkana jee yoon deebisee irranaaf dhiyaata jechuun yaada. Thank you. Galatoomii. Daawwattoota keenya jiddumaanuu warreen biyya adda addaa keessanii daawwachaa jirtan hedduu galatoomaa ammallee sagantaan keenya akkuma itti mufteetti jirti. Egaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtanis abdii qabna. Inshaallah yeroo muraasaatti nu oofee isin qabne. Okay. Sheekootii keessaa itti gaafiin mee namoota sadii namoota akkaan dinqisiifatu sheekoota keessaa mee mufan kaa isaanii. Warra biyya alaa jiru kana moo warra biyya jiru? Hunda waluma okay warra biyya alarraa nama lama warra biyya keessa jirurraa nama sadii okay shanii sii godha. Warra jirurraa jechuun warra du'eera. Warra jirurraa kun jirurraa. Okay warra biyya jirurraa yoo jenne warra jiranii haduun illee rabbi rahmataa godhuu fi ulamaalee gurguddoo qabna by the way ni tiyyate rabbiin umrii dheertuu gartee warra jiraniifis rabbi haa hannu haduuniif illee jannatti firdawsii rabbi isaan haa qananiisu. Akka ammaatti warra jiran keessaa akka hawaasa keessatti beekamuu fi dhimmiidhaan beekamuu fi kanaan yoo wal madaallee jechuun laallee namni akka malee bakka umrii itti keessa jiru kaniin akkaan jaaladhu kaniin akkaan kabaju guutumaa guutuutti ani sheekotaan kiyya gazawee hunda ni jaaladhaan ilmaanuma sheekotanuma islaamaa hundaa wayii sagalee waan hin jijjiiruu hin qabu keessa immoo kan walitti dhiyaatanii fi agartee